keessa nu dhibuu jiru sadii baafalo waan umrii obbaasi. Gafarsa jechuudha baafalo. Arba waan dhaqanki nu dhowu. Nyeenci kun durii hin jira ka jiru durii guddoora misumbu. Sodaa qabdu jechuudha. Eda hin bullee nu warra horii qeenca kaloonii kara'ee kagaalaa. Edi misima moonatii dur taa'aa bule. Guyyaa lamaan dura leenci dhufee loonii fi namallee nyaachuu dhagee. Dirseenee fula tokko re'ee nyaatee fula dhibiillee re'ee 16 obbaasee aduun nyaachuu jiru laftii bariitee aduun baate. Hojja arganiyyuu re'ee yoo obbaasee amma san deemuu jiraayyuu. Waan akka saa tokko ka diirama arganii marsan. So hojjetan ammallee jaarsi tokko bonayyaa alii qaampichaa jedhanii nyaate. Jaarsi sun amma hospitaal jiraa? Amma sana hospitaal keessa bahuu dadhabee achuma jiramu kana. Lubbuu isaatiif yaaddeessaadha moo inuma irraa dandamatee? Dandamate fuul kan cufu afaan kan cufu irgi fafaqe. Leencum tokko duwwaatu re'oota sana obbaase? Yoo lafti tun cufis guyyaatee loon nyaata re'ee halkan nyaata namni cuftuu ammayyaa wareerkiin nu buusi. Leenci sana itti marsanii ajjeesan waan jedhus dhageenye. Kam jaarsi nyaat kan karee 16 nyaatee jaarsallee uumishee ajjeesan. Ibiddatti dhukaasanii rasaasaan? Rasaasaan itti baasanii warri kee dabalasi keenya waan laayif saalee si jeesiti. Gabaasa kaitaanutti yommuu ceenu namoota ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan booda hidhaman keessaa tokko kataatee Caaltuu Taakkala guyyaa har'aa mana murtii olaanaa federaalaa sadarkaa duraa damee araadaatti dhiyaatte. Du'a Haacaaluu walqabatee uummata kakaastee warri shanees waraana akka jalqaban ajaja laattee jedhee akka shakke poolisiin mana murtiitti himu abukaatoon ishee Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC'tti himaniiru. Du'a Haacaaluu waliinis walqabsiifnee waan qorannu qabna akka jedhe poolisiin guyyaa qorannoo dabalataa gaafatee manni murtii guyyaa 8 akka hayyame himaniiru. Hidhamuu Caaltuun booda mucaan ishee reefu baatii 9 haala keessa jirtu Waahilli koo Zalaalam Taaddasaa obboleettii Caaltuu Daannoo Taakkala dubbiseera. Haala itti qabamte ibsuudhaan eegalti. Mana kiraayee kireeffattee teessi naannoo Jamoo gaafa lolli kuni ka'u mana namaatti qosanii nama reebu jechuu gaafa geessu kan jirtu mucaa ishee wajjiniin kophaa ishee jiraatti na bira kootu jeen obboleessi koos bilbilee ishee bira deemi jee manni kan koo gibbii waan ta'eef isheen kondominiyeemii keessa jiraatti. Na bira ufte roobii ufte qidaamee galgala sa'aatii 3 dhufanii fudhatanii kana halkan keessaa sa'aatii 3 nama tokkoof ufuu hin fakkaatan poolisiin akka jirutti sibiila uffatee nurra nama achi galanii qujbalu hindaatti naqaannaqu qujbalu ho'isan barka ho'ita qamatuun hin jee achi Caaltuu maannaati neene achi na wadajii uji hunda keenya irraa mattaawaqaa bilbila keenya kaasan amma ishee wayyaa jijjiirrattutti eeganii fudhatanii deeman kanaaf barbaanna iddoo akkasii geessina nun jedhu mucaan halkan akkasitti bu'aa bulte ani ishee hoosisuu hin danda'u mucaa hooturraa ishee fuwanii deemanii gaafa soostanyaa deemnee gaafannu noormaalee poolis dhaabee hedaachuu xayyiquu nu jiru obboleessi mucaan adaadaa koo jira inni deemee yoo fuutaniittu ta'e obboleettiin keenya iddoo jirtu nutti hima. Yoo immoo hin fuune ta'e hin fuune nu jedha obboleettii keenya amma sa'aatii kanatti hattuu baay'eetu jira jedhamaa jira wayyaa poolisii uffatee namni nama hatu jira jedhanii halkaniin dhufanii obboleettii koo fu'ataniiru halkan keessaa sa'aatii 3 qaama fu'atee immoo hin beeku jedhee gaafa gaafatu Caaltuu Taakkala jirti as soostanyaa mana fattashiisuu deemtuufi yaricha argituuni jedhe. Achi ufanii mucaa qurfii na bira jira ture Jamoo deemnee mana ishee fattashanii bilbila hin hojjanne 2 fu'atanii isarraan kan hafe homayyuu hin argan ishee fuwanii deeman maalimmoo jedhamteennaan bokkara kaaste. Mucaan akkamitti jirti meemma mucaa xiqqoodha kan isheen qabdu? Mucaan hin boossi baay'ee gara hammaatti baay'een isheetiin nyaata isheellee hojjechuuf harka koorraa bu'uu hin dandeessu baay'ee sodaatti halkaniin isheen baattee toteessee nyaata hojjechaa fi jirtuuti isheerraa fuwanii anatti laataniitu haadharraa fuwanii deeman mucaan hin naate anaan nagadhiisu hin dandeenye istillaa jechuudha. Amma akkamitti hoosisaanii jirta? Hin geessita moo akkam gochaa? Guyyaan tokkoon ishee geessa ga'ani hanin jiraa'u garjii hanin ishee geessu soostanyaa piyaassaa. Tiraanispoortiin mucaan sa'aatii koronaan jiru kana kophaa koo taaksiitiin deemuu hin danda'u. Kontiraata kaffalee hin deemu. Ikonoomikaalis saayikoloojikaalis nuti mi'amnee jirra bakka. Qaama ilaallatu hundumaatti nuyi. Nu humna keenyaatiin ol ta'e. Namni biyyatti dhalateetti biyyatti guddatutti biyyatti jiraachuu hin dandeenyu taanaan haabaatu jennaanis karaa bahumsaa nutti cufu. Haa teessu jennaanis akkatti teessu abde haati koo mataa ishee dhukkubsatte
Ani mataa lakkoofsa obboleessi koo akka kana biyyi nuufaa birmatu biyyi nuufaa ilaalu kana namni biyyi nuufaa faradu addunyaan nuufaa faraddu kana. Obboleettii Caaltuu Taakkala Daannoo Taakkaleetti kan dhageessan Caaltuun namarraa adda baafamtee kophaatti hidhamtee akka jirtu erga mana murtiitti iyyatteen booda manni murtii namatti akka makamtu mucaa isheefis ta'e isheef eegumsi taasifamuu ajaja akka dabarse manni murtii ajaja akka dabarse Dooktar Tokkummaa Dhaabaarraa dhageenyeerra. BBC Afaan Oromooti kan dhaggeeffataa jirtan amma immoo oduu gaggabaabseen isinitti hima. Itoophiyaatti sa'a 24 dabran keessa namoonni 304 koronaa vaayirasiin qabamuun lakkoofsi waliigalaa namoota qabamanii 10,511 gahe. Guyyaa kaleessaa sa'aatii 24 darbe keessatti namoonni 704 qabamuun lakkoofsa olaanaa ta'ee galmaa'eera. Yaaliin talaallii koronaa vaayirasii Yuunivarsiitiin Oksford qopheesse nageenya namaaf miidhaa akka hin qabnee fi humna dhukkuba ofirraa ittisuu namaa akka ijaaru qorannoon ibse. Talaalliin kun namoota 1,077 irratti yaalameera. Pireezidantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisii dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan mari'achuu himan. Hogganoonni biyyoota Afrikaa ammoo dhimma kana irratti boru wal gahanii mari'achuuf jiru. United Arab Emirates yeroo jalqabaaf rokkeettii gara Maarsii ergite. Taatee seena qabeessa jedhameen rokkeettiin H2A Hope jedhamu buufata hawaa Tanegashimaa Jaapaan irraa ka'uun haala qilleensaa pilaaneetichaa qorachuuf imala kiiloomeetira miliyoona 500 eegaleera. Ijaarsi rokkeettii kanaa ganna 6 fudhatee oduun gaggabaaboo irraaf ka'uusaan kana. Odeessa nutti wayitan cehu ammoo waldaan ogeessota seeraa idil-addunyaa Inistituutii Noobeelii Noorweejiyaaniif xalayaa barreesseen badhaasni Noobeelii nagaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif bara darbe kenname akka haqamu gaafateera. Sababoota ministeera muummee Abiyyi badhaasicha akka injifatan godhan keessaa tokko biyya keessatti jalqabbiin diimokiraasii babal'isuu jedhu guutummaatti duubatti deebi'eera jedhan. Miseensa waldaa kanaa kataan ogeettiin seeraa Dooktar Qabbanii Wadaajoo Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Nobel Awardin kuni gaafa kenname hojii hamma yeroo kanaatti hojjetame akka ka'umsa gaariitti ilaaluudhaan sanaaf galateeffame isa fuulduraaf immoo hojii banaa wanta kan akkatti fufsuu isamuuf ture. Amma garuu hudduubatti deebi'ee keessumaa immoo haala biyya keessatti deemokiraasii bal'isuu mirga dhala namaa eegsisuu keessumaa immoo Oromiyaa keessatti wanti mirgi dhalli namaa cabsamaa jiru Amnesty International wanta inni baasee jira institution adda addaa wanti isaan baasan jira sun wanti inni argisiisu kaayyoon Nobel Prizein kun kennamee fi guutummaa guutuutti gara hudduubaatti deebi'ee akka jiruudhaan sanarra darbee guyyooliif torbanoolii muraasa kana keessatti immoo namootumti peaceful resistance keessatti illee biyya kana ceesisaa jiran gargaaraa jiran namoota akka Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohammed fi warri kaan political leaders warri kaanii akka hidhamaa jiran gaazexeessitoota hidhamaa jiran kun guutummaa guutuutti mirga dhala namaa cabaa jira biyya sana keessatti. Kanaaf Nobel Prizein kenname kuni kaayyoo isaa guutaa hin jiru. Kanarra darbee Eertiraa wajjin walitti dhufeenyi jiru wanti qulqulluu ta'een jiru. Kanarraa kaaneetu xalayaan sun barreeffame. Koreen badhaasa Noobelii kana kennu badhaasa kana kanaan dura seenaa keessatti akka nama kamirraayyuu deebisee fuudhee hin beekne ibsee ture. Akka harkaa fuudhan amantaa qabdu moo dhiibbaa mageessisuudhaatiif kana xalayaa kana barreessuuf yaaddan? Akkuma jetteeyyuu badhaasii takkaa kenname hin fuudhamu. Seeruma isaanii Nobel Foundation jedhamu wanta hojjetamaa tureefitu badhaasa kana laanna malee sana booddee wanta raawwatuu fi akka ittiin gaafatamne kaa'aniiru. Achuma irratti garuu wanti isaan kaa'anii jiran maalidha? Sana jechuun garuu sana booddee balleessaa namni badhaasa sana fudhate tokko balleessaa inni raawwatu dhimma hin qabnu jechuu miti. Xiyyeeffannaadhaan hin hordofna al tokko tokkos immoo yaaddoo guddaadhaan wanta sana attentionii itti kennina wanta jedhu weebsaayitii isaaniirraa eenyuyyuu ilaaluu hin danda'a kaa'aniiru. So kaayyoon keenya badhaasi kuni rivook godhamuuf dhiisuu qofa utuu hin ta'in amma irratti international committeeniitiinis foundationiin kunis wanti isaan hubachuu qabanii badhaasi isaan kennaniif kaayyoo isaan kennaniif kun galma ga'aa kan jirre. Abdii isaan ittiin kennan sun galma ga'aa kan jirre. Attentionii guddaan akka itti kennamuu fi kaayyoo sanaanii jechuudha wanti kun kan inni barreeffame. Ibsa
Artist Haacaaluu Hundeessaa yaadachuuf artistoonni Oromoo walleewwan adda addaa dalaguutti jiru. Kanneen keessaa walleen mata duree jechi kee jedhuun artistoonni 4 weellisan tokko. Artist Abarraa Ndaalaa sagaleen wallisuun akkasumas ammoo yeedaloo qopheessuun wallee kana keessaa qooda fudhateera. Bilbilaan dubbiseen ture. Sirba kana kan barreesse artist Kabbadaa Irbuushee jedhama. Yeedaloosaa kan hojjete Anuma Abarraadha. Gamtaadhaan hojjenne. Jechi kee kan jedhu Haacaaluun gaafa sana bira jiraannee fi jecha isaa dhumaa dhaga'uu dhabuu keenya fi waan hin malle yeroo kanatti waan akkasii Haacaaluu muudachuunsa bira geenyees hanga lubbuun keessaa baatutti dhaqqabuu fi dhiisuun keenya Haacaaluun Oromoodhaaf jechi isaa dhumaa dhaga'uu dhiisuun keenya gadda cimaatu nutti dhaga'ame jechuudha. Gadda kana ibsachuuf jecha amma ta'erree gaddi keenya xiqqoo yoo Haacaaluu akkasitti boonyee jechaan ibsanne nu wajajinneeti illee kana ummataaf dhiyeessine jechuudha. Haacaaluu jechuun biyya kanaa fi qaroo ija keenyadha. Kanaaf Haacaaluu kanaanuu ibsachuu hin dandeenye beekta. Haacaaluu dhabuu jechuun biyyi kun akka tarkaanfii meeqa duubatti deebisitti kan lakkaa'amuu fi galee Haacaaluun waan jettettiin ibsannuu qabnu yeroo kamuu itti cabsaa keenya abbaa dhugaa keenya. Ani Haacaaluu akkan itti ibsu beekta jechoonni afaan Oromoo bal'aadha garuu jechoota hedduu qabna. Isumaaniyyuu ibsuudhaaf baay'ee ulfaata beekta. Haacaaluu jechuun nama akkamatti akka salphaatti ibsamuu miti. Haacaaluu jechuun nama guddaadha beekta. Jaarsa Haacaaluun jaarsa dhugaa. Waa hedduu irraa baranna, waa hedduu nu barsiisa. Kan boru dhalaturre nutti hima beekta. Kan duuba dhufus kan boru dhalatus Haacaaluun fakkeenya keenya gorsaa keenya. Haacaaluun akkanatti ibsuudhaaf natti ulfaata beekta. Ana Haacaaluu bakka nuuf rabbi gaanuuf ammas bakka nuuf baafuus umurii waa kennee kaayyoo Haacaaluu